Akka moltan daawwattoota OMN irraa oduuwwan galgala kanaa kunooti. Eega tura buna eega jenne uummata kana gar tokkotti bulchisuun kan mootii. Sababii keenya uummanni akka faca'umsa uummanni tokkummaa dhabuunsa uummata miti kan gaafatamu nuyi kan nama siyaasa Facaatiin Oromoo sirna uummata cunqursaa jiru firee banee akka jiru dubbatan obbo Baqqala Garbaa. Furmaanni waaraa uummata keenyaa hiree ofii murteeffachuudha kan jedhan immoo Profeesar Mahammad Hassani. Hayyoonni lamaan dhimma walitti dhufuu hayyoota Oromoo dubbatanii jiran. Obbo Baqqala Garbaa mootummaan kun mootummaa maqaa Oromoo himachaa faallaa dantaa Oromoo dhaabbatee jedhan. Mootummaa kana qajeelchuun ni danda'ama jedhamee hayyoonni hedduun yaalaa turanii kan jedhan obbo Baqqalaan mootummaan kun garuu mootummaa qajeeluu danda'u miti jedhan. Warra ijibbaatetu walga'ee mareechuu filatee jedhan. Marii tibban hayyoota gidduutti godhame yoo eeran. Ijibbaatameera jechuudha. Isa ijibbaataa ta'amu. Eenjiru keessa ta'anii sirreessuun hin danda'amu. Qabsoo karaa nagaa irratti yoo waa itti himan yookaan sirreessuudhaaf yoo yaalan kan fudhatu miti. Beekaa wallaalee osoo hin taane beekaadhuma kaayyoodhaan faallaa dhimma Oromoo faallaa dantaa Oromoo sababii deemaa jiruuf. Tokkummaa dhabatu kufaatii kanaan nu ga'ee kan jedhan obbo Baqqalaan facaatiin Oromoo kun mootummaa kana ni jabeessee jiran. Karaan irra dhufne hin deemsisuu akkanaan itti fufnaa waan qabnu hunda dhabnaa kanarratti walii gallee jirraa jedhan. Mootummaa kana jalatti Oromoon waan baay'ee dhabaa jira. Afaan Oromoo qancaraa jira. Daangaan Oromiyaa sarbamaa jira. Duudhaawwan Oromoo hedduunis balaadhaaf saaxilamanii jiru. Kun wareegama abboota keenyaa waan gatii dhabsiisaa jirudha jedhan. Profeesar Mahammad Hassan gama isaaniitiin facaatii irraa gara tokkootti dhufuun hayyootaa sagaleen uummataa akka dhaga'amu hiree bana. Kanaaf wal hubannoon hayyootaa murteessaadha jedhan. Marii tibbana hayyoota gidduutti godhame irratti yaada yoo kennan rakkoo uummata keenyatu walitti nu fidee jedhu. Uummanni Oromoo karaa hedduun ukkaamsaa jala jiraachuu himu Profeesar Mahammad Hassan afaansaa quucaraa jira, dachiinsaa saamamaa jira. Maqaa gibiraa fi baasii garaagaraatiin uummanni saamichaaf saaxilamee deega hamtuuf saaxilamee jira jedhan. Wal balaaleffachuu fi yaada walii obsuu dadhabuutu miidhaa uummanni keenya har'a argaa jiruuf karaa banee kan jedhan obbo Baqqalaan kun sirnicha akka fayyadeemu sababni miidhama keenyaa laafina keenyadha. Akka dura bu'oota hawaasaatti tokkoon keenya gaafatama qabnaa jiru obbo Baqqalaan ofittummaa fi of tuulummaan hayyootaa sadarkaa kanatti Oromoo fiduu dubbatu. Gaafa injifannoo akkuma jajamnu gaafa kufaatiis gaafatama fudhachuu qabnaa jedhu obbo Baqqalaan. Gaafa injifannoo argannu yookaan immoo gaafa milkaa'inaa akkuma itti jajamnu gaafa badiinsa gaafa kufiinsa akka kanaatti Oromoon argee hin beeku takka. Otoo beekaa amma kana qabu. Utuu nama guguddaa hagam baratanii biyya keenya qofa miti bakka biraaf illee kan bu'aa ta'uu namoonni danda'an osoo jiran. Kallattii hundumaatiin nama gahaa osoo qabnu, beekumsa gahaa osoo qabnu, risoorsii gahaa osoo qabnu. Tokkummaa dhabuu keenyaan iyyoomne, dararramne, quba walitti qabaa baane mootummaan aangoorra turuudhaaf waan fedhe gochuu danda'a. Gochuu qabas. Isa maaliif qomanna ofii keenya harka kennine, ofii keenya dadhabne, walii keenyaan haasa'uu dadhabne. Kunoo amma kanarra sirra deemne hin deemsifne. Kunoo akka kanatti raawwate waan hin haga gadi bu'uun nurra jirurra buune isa dhumaarra keenya amma maaltu jira? Eega tura buna eega jenne uummata kana gar tokkotti bulchisuun kanuma keenya. Sababii keenya uummanni akka faca'umsa uummanni tokkummaa dhabuunsa uummata miti kan gaafatamu nuyi kan nama siyaasa Oromoon saba waan hunda qabu ta'ee hammeenya takka argee hin beekneef kan saaxilameef waan faffacaaneef jedhu. Qondaalli duraanii Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Baqqala Garbaa facaatiin kun fala argatee dursitoota hawaasaa gara tokkotti finne yoo ta'e hammeenyi uummata irratti raawwatamu dabalaa deema malee hin hir'atu jedhanii jiru. Oromoon gaafa tokkummaa qabu uummata jabaa, uummata bilisa, mootummaa ofii filatuu fi of gahaa ture kan jedhan Profeesar Mahammad har'a eenyummaan isaa tuffatamee namoonni isaa irraa mulqamee jiraa jedhu. Cabiinsi kun diigumsa irraa kan dhufe ta'uu dubbatu isaanis biyya akka Itoophiyaa humnaan ijaaramte keessatti mootummaan dhufaa dabraa humnaan bita. Furmaanni waaraa uummanni keenya qabu hiree ofii murteeffachuudha jedhu Profeesar Mahammad Hassan. Namni humna hin qabne ni tuffatama. Uummanni keenya if jabeessuu qaba. Karaan if jabeessaniin karaa tokko qofa. Haqa ifirra lolu karaa dandahaniin warra isaanii jecha ka'ee har'aan tana galgala ganama wareegamu, ka beelahu, ka rakkoo meeqa keessa jiru, ka kophee malee deemu. Gartee
isaanii jecha wareegamu kana maddii dhaabbachuun dirqama. Isaan jabaachuun hayni ummata keenyaa hidda hidhata ni jabaata. Ummanni keenya biyya isaanii keessatti if bulchuu danda'an. Hiree ifi murteessuu jechuun ummanni keenya liidara isaanii ifi filatanii warra ar'aantina silxaana irra bahanii yoo dantaa isaanii hojjara oolchuu baatan boru ganama achirraa kaasanii buusuu danda'an jechuudha. Beezikaalii hiree ifi muratan. Tana malee hin danda'amtu bara. Handhuurtii sirna dimokiraasii kanaa bara. Uummanni tokko hiree ifi murteessuu danda'u waan isaanii tola mari'atanii karaa qabachiisu jechuudha. Feestivaalii Ispoortii Federeeshinii Ispoortii Oromoo Kaaba Ameerikaa Osfaanaaf jalqabaa hanga dhumaatti uwwisa miidiyaa kennuuf qophiin jabaa taasifamuu bulchiinsa OMN beeksisee jira. Achumaanis sagantaan tumsa OMN tooftaalee garaagaraatiin waltajjicha irratti akka adeemsifamuuf jiru himee jira. Kanaafis iddoo sagantaan Osfaanaa adeemsifamutti OMN bakka qabatee hawaasa Oromoo eegaa jira. Tapha shaampiyoonaa Osfaanaa bara 2025 Seattle Washingtonitti adoolessa 26 hanga hagayya 2 bara 2025 adeemsifamu irratti OMN uwwisa bal'aa kan kennu ta'uu kan ibsa bulchiinsa OMN. Kana cinatti koree deeggarsa OMN hogganoota Osfaanaa fi qindeessitoota Osfaanaa waliin ta'uun tooftaa OMN'if galii argamsiisan irratti hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. OMN miidiyaa uummataa loogii fi gartummaa tokko malee tajaajilaa jiru ta'uu kan ibsa bulchiinsa OMN tooftaa galii dhaabbatichaaf argamsiisan haaraa qabatee waltajjii Osfaanaa 2025 irratti akka dhiyaatu ibsee jira. Sirna kanarratti OMN meeshaalee elektirooniksii qaqqaalii fi tikeetii gaafa sirna cufiinsaa koonsartii Osfaanaa bifa lootarii carraatiin gurguree abbaa carraatiif kennuuf qophii godhaa jira. OMN Osfaanaa bara 2025 irratti dukkaana dhaabbachuudhaan meeshaalee uummanni itti fayyadamuu danda'uu fi galii isaa argamsiisan gatii salphaan uummataaf kan dhiyeessu ta'uu ibsee jira. Carraawwan sadarkaa tokko hanga 3 OMN bifa lootarii yookiin carraa baasuutiin dhiyeesse keessaa iPhone 16 Pro Max, iPad Air 4 and Pencil bundle fi tikeetii sirna cufiinsaa koonsartii Osfaanaa ta'uun ibsamee jira. Hawaasi Oromoo Ameerikaa kaabaa fi qooda fudhattoonni Osfaanaa bara 2025 lootarii tikeetii carraa sana bitachuudhaan gatii salphaan bilbila iPhone 16 Pro Max, iPad fi tikeetii koonsartii cufiinsa Osfaanaa fudhadhaa abbaa carraa ta'a jechuun dhaamee jira. Kana malees meeshaalee faayaa kanneen mormaa fi harkatti godhatan akkasumas qabduu furtuu konkolaataa gatii salphaan OMN sagantaa Osfaanaa irratti gurgurtaaf akka dhiyeessee bulchiinsi OMN ibsee jira. Hawaasi Oromoo waltajjii kana irratti argamuudhaan meeshaalee kanneen bituun miidiyaa isaa akka cimsu waamicha godha OMN. Miidiyaa keessa walabaa isiniin hundaa isiniin deeggaramee isiniif hojjetu tumsaa jedha bulchiinsa OMN. Carraa addaam guyyaan carra qabeessi abbaa carraa nama taasisa. Feestivaala Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa adoolessa 26 hanga hagayya 2 bara 2025 Seattle Washingtonitti adeemsifamu irratti OMN carraa addaatiin as bahe. Akka mammaaksi Oromtichaa jedhu dhakaa tokkoon simbira lama Oromiyaan Miidiyaa Neetworkii Osfaanaa bara 2025 uwwisa guutuu taasisuu fi carraawwan galii isaa guddisan qabatee dhiyaatuuf qophii hunda xumuree jira. Bulchiinsi OMN koree deeggarsaa OMN idil addunyaa hooggantoonni Osfaanaa qindeessitoonni sagantichaa fi hawaasni Seattle waliin ta'uun miidhagina Osfaanaaf hojjetaa jiru. Waltajjii Osfaanaa irratti OMN yeroo jalqabaatiif dukkaana dhaabbatee harka tokkoon tamsaasa qophiilee Osfaanaa harka biraatiin meeshaalee qaqqaalii hawaasni gatii salphaan argachuu danda'u dhiyeessuun galii dhaabbatichaa guddisuuf karoorsee jira. OMN madda galii isaa argamsiisuuf meeshaalee qaqqaalii akka iPhone 16 Pro Max, iPad, tikeetii koonsartii Osfaanaa, meeshaalee faaya harkaa fi mormaa, qabduu furtuu konkolaataa fi kanneen biroo qopheessee isin eegaa jira. OMN meeshaalee qaqqaalii dhiyeesse keessaa abbaan carraa tokkoffaa iPhone 16 Pro Max yoo badhaasu, abbaa carraa lammaffaa iPad Air 4 Plus Apple Pencil bundle badhaasa. Abbaan carraa sadaffaa tikeetii sirna cufiinsa koonsartii Osfaanaa artisti Qamara Yusufii fi artisti Shukrii Jamaal seenuu isa
isa dandeessisu badhaasa. Hirmaattonni Osfaanaa gara dukkaana OMN gortanii carraa keessa yaaluu fi meeshaalee OMN dhiyeesse bitachuun OMN deeggaraa yoo jennu kabajaa onnee irraa maddeeni. OMN sappoort diraayiviinis ni adeemsifama. Miseensa OMN ta'a ji'aan doolaara takka hanga dandeessaniin OMN cinaa dhaabbadha. Carraan addaa kun sirna cufiinsa Osfaanaa irratti abbaa carraatiif baham. OMN dhugaa ummataa karaa dhugaa qofaan abbaa carraatiif carraa gaarii. Balaa konkolaataa godina Arsii Lixaa aanaa Daabbaa iddoo addaa Washaa Sabsibee jedhamutti mudateen hanga ammaatti lubbuun namoota 9 dabruun ibsamee jira. Qindeessaan nageenya tiraafikaa waajjira daandii fi loojistiksii aanaa Daabbaa Obbo Magarsaa Baqqalaa akka ibsanitti konkolaataan Doolfiinii jedhamu gabateen 52306 ta'e godina Baalee magaalaa Diinshoorraa imaltoota fe'ee gara magaalaa Daabbaa imalaa ture iddoo addaa Washaa Sabsibee jedhamutti garagaluun balaan kun ga'e. Balaa kanaanis haga oduun kun qindaa'etti namoonni 9 lubbuun darbee jira. Odeeffannoo kana fuula Feesbuukii waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Daabbaarraa arganne. Tumsi hundeeffama isaarraa kaasee hanga ammaa OMN'if gootan OMN waggoota 11 darbaniif walirraa osoo hin kunne akka sagalee uummataa ta'uu dandeessisee jira. Har'as akkuma kaleessaa wabiin OMN isinuma. YouTube OMN subscribe, share, like, comment gochuun qabiyyeewwan keenya namoota hedduu bira akka dhaqqaban godha. Mallattoo bilbilaa cuqaasuunis qabiyyeewwan keenya battala tamsa'anitti akka yaadachisni isin dhaqqabu tolcha. Mallattoo subscribe jettu cinaa kan jirtu join kan jettu cuqaasuudhaan karaa YouTube keenya OMN mallaqaan deeggaraa miseensas ta'a. Doolaara takka tuqaa 5 irraa eegaluun hanga fedha keessanii super chaatii fi stiikaroota bitaa sagalee ummata keessanii ta'a. Tumsi keessan hiree OMN kan murteessuu fi wabii fi hamilee ummata keessan dheebuu miidiyaa qabu ta'uu hin dagatina. OMN dhugaa ummataa karaa dhugaati. Qaama Somaaliyaa kan taatee fi akka bulchiinsa of dandeessetti kan of ilaaltu Puuntland doonii meeshaalee waraanaa olaanaa mootummaan Somaaliyaa Tarkii irraa bitate to'achuudhaan qaamolee lamaan jidduutti muddamni uumamee jira. Kanarraa kan ka'e mootummaan Somaaliyaa bulchiinsa Puuntland doonii meeshaalee waraanaa feetee turte tibbana to'achuunsaa sarbama heera mootummaa biyyattii fi yakka galaanarraa raawwattee jirti jechuun himatee jira. Ministeerri beeksisaa mootummaa federaalaa ibsa baaseen dooniin to'atamte meeshaalee waraanaa haaluma waliigaltee walta'iinsa waraanaa Tarkii waliin taasifametti dhufe qabeenya buufata leenjii waraanaa Turkisoom kan ta'edha jedhee jira. Aangoonni biyyattii meeshaaleen fe'amanii turan seera qabeessaa fi kan seerota biyyattii fi idil-addunyaa hordofanidha jedha. Suuraaleen miidiyaalee hawaasaa irratti qoodaman humnoonni Puuntland doonii fe'umsaa alaabaa Komoros qabdu konkolaattota waraanaa fi yeroo balaa deebiin itti kennamu feetee mul'atti. Caccabaan xiyyaara Raashiyaa raadaarii keessaa ba'uun kufee argamee jira. Xiyyaarri imaltoota Raashiyaa naannoo Amuur keessatti raadaarii keessaa bahe barbaadamaa ture kufuunsaa ibsamee jira. Xiyyaarri imaltoota Raashiyaa ganamaarraa baha fagoo naannoo Amuuritti balaliirra osoo jiru raadaarii keessaa bahe kufeera. Namoonni xiyyaaricha keessa turan hundi balaa kanaan lubbuun isaanii darbu miidiyaaleen gabaasanii jiran. Aangawoonni siivil aviyeeshinii Raashiyaa akka jedhanitti xiyyaarichi erga kufee yeroo muraasa booda ibiddaan gubachaa turuu ibsanii jiru. Xiyyaarri kun magaalaa qubachuu qaburraa kiiloomeetira 15 fagaatee akka kufee miidiyaaleen gabaasanii jiran. Caccabaan xiyyaara Antonoovi AN24 argamee jira. Ministeerri dhimmoota yeroo balaa teelegiraamiidhaan akka beeksetti helikoophtarri eejensii geejjibaa qilleensaa federaalaa dhoo'insa gubate kana yeroo sakatta'insaa argee jira. Daawwattoota oduuwwan keenya kasa'aatii kanaa kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma. Carraa addaam guyyaan carra qabeessi abbaa carraa nama taasisa. Feestivaala Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa adoolessa 26 hanga hagayya 2 bara 2025 Siyaatil Waashingtanitti adeemsifamu irratti OMN carraa addaatiin as bahe. Akka mammaaksi Oromtichaa jedhu dhakaa tokkoon simbira lama Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii Osfaanaa bara 2025 uwwisa guutuu taasisuu fi carraawwan galii isaa guddisan qabatee dhiyaatu
qophii hunda xumuree jira. Bulchiinsi OMN koree deeggarsaa OMN idil addunyaa hooggantoonni Osfaanaa qindeessitoonni sagantichaa fi hawaasni siyaasaa waliin ta'uun miidhagina Osfaanaaf hojjetaa jiru. Waltajjii Osfaanaa irratti OMN yeroo jalqabaatiif dukkaana dhaabbatee harka tokkoon tamsaasa qophiilee Osfaanaa harka biraatiin meeshaalee qaqqaalii hawaasni gatii salphaan argachuu danda'u dhiyeessuun galii dhaabbatichaa guddisuuf karoorsee jira. OMN madda galii isaa argamsiisuuf meeshaalee qaqqaalii akka iPhone 16 Pro Max, iPad, tikeettii koonsartii Osfaanaa, meeshaalee faaya harkaa fi mormaa, abduu furtuu konkolaataa fi kanneen biroo qopheessee isin eegaa jira. OMN meeshaalee qaqqaalii dhiyeesse keessaa abbaan carraa tokkoffaa iPhone 16 Pro Max yoo badhaasu, abbaa carraa lammaffaa iPad Air 4 Plus Apple Pencil Bundle badhaasa. Abbaan carraa sadaffaa tikeettii sirna cufiinsa koonsartii Osfaanaa artisti Qamar Yusufii fi artisti Shukrii Jamaal seenuu isa dandeessisu badhaasa. Hirmaattonni Osfaanaa gara dukkaana OMN gortanii carraa keessa yaaluu fi meeshaalee OMN dhiyeesse bitachuun OMN deeggaraa yoo jennu kabajaa onnee irraa maddeeni. OMN support drive-inis ni adeemsifama. Miseensa OMN ta'a ji'aan doolaara takka hanga dandeessaniin OMN cinaa dhaabbadha. Carraan addaa kun sirna cufiinsa Osfaanaa irratti abbaa carraatiif bahama. OMN dhugaa ummataa karaa dhugaa qofaan abbaa carraatiif carraa gaadha.